Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa kagoon hin jiru. Bultuma jaarre. Bultii nuti jaarre immoo kan shari'aa irraa takkiidhamoo shari'aa Gaafii asliin gaafate irratti gaafii gurguddoo an gaafatamuu hin barbaanne keessaa lama na gaafatte jechuudhaan Rozaan Kadir aslii qeexxee jirti. Gaafii inni gaafate tokkoffaa irratti doolaara meeqa qabdaa jedheen. Sanaan booda immoo eenyutu dura jaalala gaafatee jedhe. Isiin immoo gaafii kana gaafatamuu hin barbaadu. Gaafiin amma jireenya kootii gaazexeessaa kamirkaayyuu deebisuu hin barbaanne gaafii sadii. Sadeen keessaa umuriin kee meeqaa? Kan lammataa ammoo umuriin kee meeqaa? Kan lammataa ammoo doolaara meeqa qabdaa? Kan sadaffataa eenyutu jaalala gaafatee kana gonkumaa deebisuu fedhii hin qabu jechuudhaan gaa dubbatti. Garuu boodarra qunuqqunee asliin tokko tokko baasee jira. Isiin deebisuu diddullee inni deebisee jira gaa. Gaafiin kun maali? Gaafii ajaa'ibaati. Doolaara meeqa qabdaa? Eenyutu dura jaalala gaafate? Mee Roozii dura jaalala gaafatte immoo Kadirootu dura jaalala gaafate? Akka keessanitti isin eenyu ittini yaaddan? Jarri kun osoo jaalala waliin gaafatiin durattis hariiroo wayii wajjiniin turan. Isin akka jettetti inni gaafa duraa waraana keessa ture. Gaafa inni waraana keessa turetti akkuma goddinyummaa akkuma bulummaa waliin dhiyaataa turre. Sanaan booda waraana sana keessaa bahee mootummaan lafa kennee fi xoorataa bahe. Inni dhaamina fakkaata gurbaan. Nama dhaamee sibiilii keessa jiru illee hin fakkaatu. Wallee gaddaajii fixe. Gaddaajiin gaa waraanni waggaa torbaan booda xoorataa baasaa jechuudha. Sanaan booda bajaajii wayii bitateetti. Bajaajii inni bitate sun taane egaa isiima bitteef. Sanaan booda walitti dhiyeenya tokko riileeshnshiippii garaagaraa walitti dhufeenya hawaasummaa idilee walii wajjin jammarree jechuudhaan gaa icciitii gurguddaa tikeetallee bitadhee beekee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo obbo gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenyaa waliin teenyeetti yaadnu wanta kana eega gooneefu eega gartee namni kan jaalatee namni gartee kan arrabsus ni garra. Because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf. Akka gaafii hedduu nu qaban garee jira. Gaafii hedduu ta'e isaan garaa dhukkubsite. Kan mataa dhukkubsitee jira beekee gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra bahee iddaan ibsuuf ani YouTube baradhee YouTube irratti isaanii ibsaa. Agartanii namni biyya Ameerikaa dhaqe kun in sanaxxalaa muudii ni galaa fi amma naqee miidiyaa namaa guddisee miidiyaa namaa irratti waa'ee kan koo ibsee namaaf galii ta'u ofii kootii YouTube mataa kootii miidiyaa mataa kootii banadheen ofii kootii waa'ee kootii irra dubbadhee miidiyaa kiyya guddifadha jechuudhaan gaa waan ajaa'ibaa dubbattee gaafii ati na gaafatte kun TikTok irratti gaafii qisaasaati yookaan gaafii lafa badudha. Namoonni hedduun nu arrabsan, namoonni hedduun nu qeeqan, namoonni hedduunis nu jaallatanii jiran. Namoonni nu arrabsanis wanta jarri nu arrabsaniif gaafii nu gaafatan qaban. Gaafii sanaaf deebisaa barbaadan. Deebisaa sana yeroo argatanitti nu jaallachuu malu maybii. Amma miidiyaa kiyya irratti dhufee isinii ibsa malee miidiyaa namaa irratti ibsee namaaf galii hin ta'u. Inumaayyuu immoo TikTok irratti dubbadhee nama TikTok irratti yeroo kan koo dubbatee waa'ee kan koo dubbatee beeksisu miti. Waa'een kan koo daaba yookaan warqii caalaa waan barbaachisuuf bitamuu qaba jechuudhaan miidiyaa mataa kootii irratti poosti godha. Namoonni hedduun gara bahaa gara lixaatiis na gaafataa turan. Keessattuu warroonni magaalaa Finfinnee warri kaataagorii afaan Amaariffaa irra dubbatan yeroo hedduudhaaf beellama na qabanii jiran. Kaffaltii guddaa illee na kaffaluuf na gaafatanii jiran jetti. Ani garuu miidiyaa mataa kootiin banadheetan dubbadha. Dubbii kana dubbachuudhaaf dheengadda gurbaan tokko ni beektanii miidiyaa irratti affeeruudhaaf ture hin didde. Miidiyaa sanarratti ishee jettee kaatee didde jechuudha. Maaliif ofiisiitii of beeksisuu introduce yourself waan jedhamu jira. Miidiyaa ofiis beeksisuu ofiis beeksisuu barbaada. TikTokii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitabatee. TikTokiin miidiyaadhuma geemiiti. Miidiyaadhuma arrabsooti. Miidiyaa faayidaa qabu miti. Yoo dhuftan gara YouTube'ii kottaa kun affeerraa keenya hunda mara. Warroonni YouTube'in fayyadamnillee warroota sanatti dhalan warroota biyya Ameerikaatii fi Awurooppaa turan kanarraa fakkeenya fudhatanii ijoolleen Oromoo hedduun keessan YouTube dalaydanii akka jireenya keessan jijjiirtan barbaadna. YouTube'iin filatamaadha. YouTube'iin kamirrayyuu platformii kamirrayyuu YouTube'iin baay'ee takka filatamaadha. Gama biraatiin Oromoon wal guddisuun beektu, subscribe walii gochuun beektu, like walii gochuun beektu. Mee warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan subscribe godhaa lakkoofsa barreeffadhaa komentii jalatti. Sanaan booda lakkoofsa kan barreeffataniin booda subscribe wal godhaa. An subscribe sin godha yoo isin na gootanii jiraattan. Kanaafuu subscribe an godhachuu intalti wanta isin jette dhageessanii miidiyaa mataa kootii irratti dhufee introduce yookaan interview godha.
Intervii sanarratti ammoo waa hedduu irraa barattan. Miidiyaa kan kootis YouTube banadha. Yeroo dhiyootan isin beeksisa kottaan hordofaa jechuudhaan gaa waa hedduu dubbattee jirti. As keessatti wanni isin jechuu barbaadu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya. Intaltee akka jettetti miidiyaan TikTok, miidiyaa geemii, miidiyaa arrabsooti, miidiyaa ajandaati. Faayidaan qabdu asirratti waa'ee kan koo dubbachuu illee hin barbaadu. Ani yeroo kana bakka hin dhufu bakka qoosaa, kolfaaf, taphaaf yeroo dabarsuudhaaf malee dhimma dhuunfaa siirestee irratti dubbachuudhaaf miti. TikTok irra YouTube wayya jechuudhaan dubbattee jirti gaa. Intervii hedduus akka gochuu deemtuu fi waa'ee isii waan baratama waan namni irraa barata jettu dhiyeessuu deemti.